Mata dureen sirba kanaa sadi obsa jedha. Maal jechuudha? Eenyuu fi ergaansaa ergaa akkamii of keessaa qabame sana gabaabsinaayi. Sadigaa waa baay'ee wajjin wal qabata. Fakkeenyaaf sumsumoo fudhatte sadii tokko keessaa yoo iftee baalaansiin godhuun jiga jechuudha wanta irra keessu. Of eeggannoon sadii gorsi sadii kanaan gadi namummaadhaa baafta jechuudha. Of eeggannoo sadii kennita ilma namaa tokko. Sana oloo darbee waan hamaatti tarkaanfiin kee kan gorsaa fi of eeggannoodhaa olii ta'a jechuudha. Hammeenyatti deemta yookiin illoltaa yookiin ofirraa fachiiftaa yookiin waa tokko goota jechuudha. Itoo namummaadhaan bahin obsi sadin darbu lama obsine sadi obsine fiixeerra jirraa yaada jedhu dabarsuuf achi keessatti. Mata dureen sirbachaa sadi obsa jedha. Garuu namoonni keessumaa ammatti bakana mata duree isaa bulloo akka waan ta'e hin qooduu yaada kee jijjiiruuf han barbaanneetu bullootu jedhamee faa sittin tolu. Gaafa studio keessa asoo sirbi kun hin bahin namni akka bulloo jechuu ni danda'u tilmaameen ture. Garuu karaa lamaan egaa dabarfanna jenneeti. Main pointiin sirbichaas waa'ee bullooti. Ishuun akka uummataatti tures waa'ee bullooti. Qilleensis furri keenyas lafti sadiinis dachee Oromiyaa keessatti yeroo sana waa'ee dhuma bullooti wanti qalbiin uummata keenyaa irraa hafaa ture. Akka sana jechuu danda'u nan beeka garuu itti yaadeen sadi obsaan kun immoo ergaan ani waa'ee bullooti wal qabatee dabarsuu barbaadeedha jechuudha. Kanattiin sadi obsaa achirra kaa'e. Maaliif falaasabichas mannichi waan beekuuf qaamni itti himamus qaamni himus waan beekuuf karaa sana ergaa koo dabarsachuu barbaadee tananii mata duree godhee jechuudha. Bulloon maaloodha garuu bulloon eenyu yookiin immoo maali? Bulloon beekamaadha. Farda jechuun immoo akka Oromootti Oromoon ofitti aansee farda jaalata yookiin namatti aansee farda jaalata. Farda sababni jaallatuufis tokkoffaa waan iddoo inni barbaadu isa qaqqabsiisuu fi wanta gaafa diinni itti dhufe isaan ofirraa qoluuf waan qaqqabsiisee waraanuuf waan fuuldura deemuuf farda kana ka jaalatuuf jechuudha. Fakkoofni farda kanaas akkuma uummanni irratti walii galee fakkeenyaaf uummanni fuudheetii waan sana bulloodhaan jawaariin fakkoonfateera jechuudha. Kanaaf immoo uummanni kiyya sirriitti waan keessa koo argatee natti fakkaata. Sana gammachuu guddaan natti dhaga'ame jechuudha. Hafuurri keenya walitti dubbate akka natti beekuu hin danda'amaa jechuudha sirriidha. Muuxannoo kana durumaan fedhii kee yookiin immoo dandeettiin kun keessa kee jira barnoota sii jabeesse moo erga barnoota seenteetu waan kana gabbifachaa deemte moo? Aartiin kennaadha. Waan barbaadde argattu sun taane dura of keessatti argita. Kanaaf immoo ijoollummaadhuma kiyyaa kaasee daa'ima waggaa labaatii kaasee mallattoo sirba jaallachuu maatiin koo akka irratti argaa turan natti himaniiru. Irra caala immoo daran akka bilchaadduuf akka hojjedhuuf kan na gargaare barnoota digirii koo lammataa Oromoo Folkloor Literature jedhu baradhe. Achi keessatti irra caalaa waa'ee gola hawaasa Oromoo, eenyummaa Oromoon kaleessa eenyu ture, har'a eessa jira, karamittis deemaa jira waan jedhu kana sirriitti fiicaanii. Dhaggeeffattoonni oduu gaggabaaboo addunyaa jalqabaan gaanfa Afrikaatti ergama addaa gaanfa Afrikaa Olusegun Obasanjoon waraan kaaba Itoophiyaa furmaata barbaaduuf kalee Maqalee ga'ee deebi'uun gabaafama. Dubbi himaan TPLF Getaachoo Radaan Obasanjoon hoogganaa naannichaa waliin mari'achuu tuuta isa gubbaatti maxxanse. Dhimmichi irratti ministeera Haajaa Alaarraa yaada dabalataa argachuuf yaalii taasifnee hin milkoofne. Oduu waancaa Afrikaatiin gareen biyyoolessa Itoophiyaa taphata jalqabaa mo'amee tapha bor Kameruun wajjin qabaniif haal barbaachisuun qophaa'uun isaa leenjisaan Wubaatu Abaata hima. Gareen Kaameroon cimaa fi muuxannoo gaarii akka qaban beekna. Haa ta'u malee nus tapha kanarraa waa arganna jennee qophoofneerra. Tapha boruu irratti waa argina jedheen abdadha. Dirguddaa Soomaaliyaa Mogadishuu haleellaan boombii lubbuu namoota 8 galaafattee 2 hedduu madeessite. Haleellaan dhaatuu buufatee Arbiyaatti raawwate kunin manneen hedduu fi konkolaattota karaa turan barbadeessuu himan. Gareen Al-Shabaab haleellaa kan raawwachuu itti gaafatamummaa fudhatti. Kooriyaa Kaabaa misaayil saffisaa fi fageen dheeraa imaluu furguggiisuu himti. Biyyattiin bakka bulchiinsa argametti torba keessatti yeroo lammaffaa fi misaayil dhukaasti. Biyyattiin kan irratti yeroo kamuu caalaa milkaa'uu himti.
Itoophiyaatti sagantaa torbaan darbees geggeeffameen gulantaan fiild maarshal tokko jeneraal guutuu afurii fi leeftinant jeneral 14 kan kennamuun yaadatama. Jeneraal Kature Biraanoo Juulaaf gulantaan fiild maarshal kennamuun dubbii ijoo ture. Dhimmichi kan irratti waayilikeen kutaa afaan Amaaraa Haayimanoota Shanaa fi jeneraal Baacaa Dabalee waliin turtii taasifte. Sadarkaan margatan irratti miira akkamii akka qaban dubbachuun eegala. የሰራዊቱ አዛዦች ማዕረግ ተሰጥቷል። አጃጆota waraanaa fi muudamni kennameera. Anis isaan keessaa isa tokko ta'uu kootti guddoon gammade. አዲስ የሰማነው ሹመት የፊልድ ማርሻል የሚል ሹመት muudamni haaraa dhageenye kan fiild maarshal jedhamu kun namni tokko maal yoo milkeesse sadarkaa kennamuuf yookiin argatudha. በምን ሁኔታ ይሰጣል የሚለው ያው አዋጅ ውስጥ አለ። haala kamiin kennama kan jedhuu fi labsii keessa jira. Muudama sadarkaa jeneraalaa olitti kennuun yoo barbaachise dhiyeessummaa ministeera muummichaanii pireezidaantiin biyyattii ni kennu. Maal yoo raawwate kennamaaf kan jedhuuf ammoo biyyoota garagaraatti muuxannoon jiru garagara. Yeroo garii kabajaaf kennama. Kanneen yeroo dheeraaf tajaajilaniif kabajaaf kennamuu danda'a. Lammeessoo ammoo olaantummaa seeraa mirkaneessuuf raawwachiiftoota siviilii birattis biyyoonni garagaraa gulantaa fiild maarshaalummaa kennu. Fakkeenyaaf biyyi pireezidaant Puutiin dursanii raayyaan deebi'ee akka gurmaa'uuf hidhannoon niwukileeraa isaanii akka hin badne Raashiyaanis olaantummaa ishee qabattee akka itti fuftuuf nama raayyaa gurmeesseef fiild maarshaalummaan kennameeraaf. Waraana keessattis fiild maarshaaliin ni kennama. Fakkeenyaaf Joorj Waashingtan akkuma kanaa fiild maarshaaliin kennameeraaf. Walwaraansa wayita sana turetti gochaa gootummaa raawwateef kennameefi. Gara Itoophiyaatti wayita dhufnu ammoo akka ammaa kana gantoota biyya keessaa fi alaa bu'uura godhachuun biyyoonni alaa gurguddoon tarkaanfii yookaan waraanni Itoophiyaa diiguu nu mudatee hin beeku. Hidhannoon raayyaa saamamee Itoophiyaan loltuun qabdu wayita jedhametti qabsoon taasifamee biyyattiin diigamurra waraannis bittinnaa'urra kan eegee fi waraana adda ta'etu nu mudate. Kanaanis Itoophiyaan ammoo nama gootummaa akkasii raawwatee fi diigamurraa hambiseef gulantaa fiild maarshaalummaa kennuun yoo itti xiqqaate malee hin baay'atu. ይሄ ማዕረግ ምናልባት ለሌላ ሰው በቅርቡ ይሰጥ ይችላል። gulantaan kun dhiyeenyatti tarii nama biraafillee kennamuu mala kan jedhu maddeen keenyarraa dhagaa jirra. Ministeera muummeerraa egalee namni dhiyeenyatti kennamuufi malu jira. ጠቅላይ ሚኒስትሩ የፈለገው ማዕረግ ማድረግ ይችላል። Ministeerri muummichaa gulantaa barbaade godhachuu danda'a. Idileetti ministeerri muummee gulantaa akkasii kaayyata kan jedhu labsii hin qabnu. Dhiyeenyatti nama biraatti kennama kan jedhuu fi ani kanarratti wanti hin beeku hin jiru. Haa ta'u malee Itoophiyaa keessatti kun yoo kenname gara fuula duraatti namni biraa hin argatu jechuu miti. Kanaaf namni fiild maarshaaliif ga'umsa qabu argachuu danda'a gara fuulduraatti. በቅርበት ይሄን ጉዳይ የሚከታተሉ ሰዎች namoonni dhimma kana dhiyeenyatti hordofan gama garaagaraan qeeqa dhiyeessaa turan. Kan jalqaba kuni waraana idil addunyaa osoo hin taane waraansa waliiniiti. Kanaaf gulantaa fiild maarshaalummaa yeroo waraansa waliinii akkasitti kennuun raayyaa kan gitu miti jedhu. Akkasumas hariiroo uummata gidduu jiru kan dhiibudha kan jedhanis jiru. Kanaan achis raayyaan ittisa biyyaa kufeeraa kan jedhanis jiru. Kanarratti yaadni keessan maali? ሰራዊቱ ፌል አድርገዋል ይላሉ የሚለው ትራሽ ነው። ለምንድን ነው Raayyaan ittisa biyyaa kufeera kan jedhu akka kosittiin lakkaa'a. Maaliifin kana jedhasti fakkaati? Otoo waraanni kufeera ta'e TPLF yoona Finfinnee galeera. TPLF kanasii baase waraanicha. Namoonni kana jedhan sammuu fayyaalessaa qabu jedhee yaadu. Itoophiyaanota isaan sirriis natti hin fakkaatan. Tarii namni kun juntaa maqaa jijjiirrate ta'a. Eenyuree bakka diinni amma argamutti kan gaheen waraanan miti. Kun kufaatii miti. Kanaaf ammoo afaan keenya guuttannee dubbachuu dandeenya. Boru ganamas waraanni jira. Wayyaanee haga balleessunutti waraanarra jirra. Inni biraan ammoo waraana idil addunyaati kan jedhamu maali? Gulantaan fiild maarshaal haala akkamiin kennama kan jedhu dubbisuun ni danda'ama. Yoo dubbise Ingiliiz, Ameerikaa fi Raashiyaan akkamiin kennu kan jedhu dubbisuu danda'a. Nama wareegamuuf qophaa'ee fi lubbuusaa kenneef maaliif kun kennamaaf jedhanii mormuun fayyaa dhabuudha. ለምን ይሄ ይሰጠዋል ብሎ መቃወም ጤነኝነት አይደለም።